Jijjiiramuudhaaf wanti nama barbaachisu dhala namaatiif waan sadi qofadha. Jijjiiramtee yookaaniif milkoomina jechuudha. Milkoominaaf wanta sadi nu barbaachisa. Tokkoffaa kireedii ta'uudha. Kireedii ta'uu jechuun baay'ee maraachuu jechuudha. Hojii hojjechuu qabdu. Jijjiiramuudhaaf waan haaraa ofirratti fiduudhaaf jireenya kee keessatti jijjiirama addaa fiduudhaaf jireenya mijataa ta'e jiraachuudhaaf hojii galgalaa ganama wanta hojjechuu qabdu irratti sirriitti hojjechuu. Namoonni maal laan jedhanii namoonni maal laan jedhu maallatti dubbatu osoo hin taane waan hojjetamuu qabu tokko hojjechuudhaan sodaa tokko malee, dhiphina tokko malee, dadhabbina tokko malee maraataa ta'uu jechaadha. Waan barbaadde san ga'uuf saalfiin barbaachisu, sodaan barbaachisu sirriitti irratti hojjechuun barbaachisaadha. Sirriitti hojjechuun kanaaf success clues yookaaniif iccitii milkoominaa kan jedhaman tokko kireedii ta'uudha. Hojii hojjechuu qabdu irratti sirriitti yeroo kee fudhattee to'i yaaduudhaan hojii qabdi san immoo duubatti deebi'uu osoo hin taane galgalaa ganama hojjechuudhaan jijjiiruun ni danda'ama. Tokko kana lammaffaa inner conflict. Inner conflictiin jiraachuu qaba. Inner conflict jechuun keessi keenya maafan jijjiiramuu dadhabe, maafan ani guddachuu dadhabe, maafan ani miliyeenar ta'uu dadhabe, maafan ani biliyeenar ta'uu dadhabe jechuudhaan keessa keenyan of loluu jechuudha. Ofii loluu jechaadha. Jijjiiramuu qaba galgalaa ganama ofiin dubbachuu jechaadha. Ofiin haasa'u. Ani osoo hojjedhee nan jijjiirama. Ani osoo hojjedhee bakka hin barbaade ga'uu nan danda'a jechuudhaan ofiin haasa'u. Osoo hojii hojjechuu qabdu kaayyoo osoo qabdu kaayyoo kee dhiiftee hojii biraa hoggaa hojjettu maafan hojjechuu dhiisee too yeroo koo balleessa. Yeroo koo balleessuun qabu waan irra hin taane irratti oduu namoota waa'ee siyaasaa waan adda addaa ta'anii too jechaadha. Waan bu'aa tokko siif finne bu'aa tokko wanta nuuf hin kennine tokko irra teenyee too yeroo keenya gubuudhaan yeroo san gubnee too hoggaas deemnu of gaafachuu barbaachisaadha. Maafa yeroo kana hunda gubuu danda'an yeroo kana osoon itti fayyadamee waan baay'een hojjedhan ture. Yeroo kana osoon itti fayyadamee jireenya kee irratti dhiibbaa guddaa uumuu nan danda'an ture. Jijjiirama naaf fidan ture. Garuu maafan yeroo kana hunda gube jennee too'ii ofiin haasa'uun fi ofiin of loluun barbaachisaadha. Of ajajuun barbaachisaadha. Of abboomuu barbaachisaadha. Namoonni akkuma daandii irraa nutti dhufanii kottu hin dhuunaa, kottu hin taphannaa, kottu hin bashannanaa sin jedhanii cal jettee too'ii isaan waliin deemuu qabdu. Isaa wajjin kaayyoo qabda kaa'aati. Kaayyoo qabda waan ta'eef nama kaayyoo qabudha. Nama sagantaadhaan hojii hojjetudha waan ta'eef. Kanaaf namni sagantaadhaan deemu pilaanii baasee karoora baasee kan jireenya isaa fooyyessuudhaaf deemu tokko yeroo mara namni waan itti haasa'ee daandii irraa gureetu hin deemu. Kanaafuu maafan yeroo koo kana hunda gubu waggaa kana hunda maafan gubuu dandeenya. You guys yeroo baay'ee balleessine dhugaatii irratti buna sinii takka qabannee too'ii qarshii 5 kaffallee too'ii sa'aatii 5 taa'uudhaan oduu homaan hin fayyadne. Addunyaan kan jijjiiramtu oduudhaanii miti. Addunyaan kan jijjiiramtu hojiidhaan. Kanaaf waan akkanaa kana keessaa ba'uun barbaachisaadha. Of gaafachuun barbaachisaadha. Inner conflict maafan jijjiiramuu dadhabe, maafan guddachuu dadhabe, maa rakkinne koo jenneetu of gaafachuun barbaachisaadha. Lammaffaa. Sadaffaan uncomfortable. Jireenya kee keessa jireenya nuti jiraannu jireenya comforting yookaan qaxanaa mijaa'aa ta'e keessaa ba'uun barbaachisaadha. Qaxanaa mijaa'aa ta'e jechuun maakiyaatoo qabannee taa'u kaaffee bakka aduun nu hin arganne aduun nu dha'uun barbaadu bokkaan natti roobuu hin jaaladhu fedhu namoonni jedhan baay'eetu jiru. Jijjiiramni akka itti dhufuu hin danda'u. Comforting zoonii yookaan qaxanaa mijaa'aa keessa taa'uudhaan jijjiiramni dhufu guddachuu hin dandeenye. Miliyeenara ta'uu hin danda'amu. Waa tokko jijjiiruu hin danda'amu. Kanaafuu of jabeessinee too'ii
aduunis yoo dhufe, bokkaanis yoo dhufe, rakkoon biraatis yoo dhufe rakkina keessa ba'uudhaaf jabaannee cimnee hojjechuun barbaachisaadha. Akkas hin taane taanaan jijjiirama haaraa fiduu hin dandeenyu. Jijjiiramni dhufuu hin danda'u. Qaxanaa gaarii keessa taa'uudhaan akkuma dhufnetti deebinee too'i deemnaa jechaadha. Qaxanaa mijaa'aa keessaa ba'uun barbaachisaadha. Waan ulfaataa keessa seennee too'i abjuun keenya abjuu guddaa ta'eetu abjuu ulfaataa ta'e kana nan argata kana nan hojjedha ni danda'ama. Yes I can, I will, I must. Nan hojjedha wanta hin hojjenne hin jiru jechuun barbaachisaadha. Haala saniin kaayyoon yoo ta'e kaayyoon keenya maal akka ta'e abjuun keenya maal akka ta'e ni beekna. Maaliif cal jennee too'i komfortiin zoonii keessa yookaan makkaatuu qabatanii too'i gaaddisa jala taa'uun jijjiirama fiduu hin dandeenyu. Haala kanaan jijjiiramuu hin danda'amu. Baay'ee ulfaata waan ta'eef. Kanaaf jijjiiramuudhaaf wanta gochuu qabnu gochuudhaan, wanta hojjechuu qabnu aarsaa kaffaluu qabnu aarsaa kaffaluudhaan, wanta wareegamuu fi qabnu kaayyoo keenyaaf wareegamuu. Nuffii tokko malee jechaadha. Nuffii tokko malee milkeessuun ni danda'ama. Hojjechuudhaan milkeessuun ni danda'ama. Teenyetu haasawuun garuu wanni nuti fiduu hin jiru. Waa tokko jijjiirama fiduu hin dandeenyu. Jijjiiramni kan dhufu hojjechuudhaan. Ofirratti hojjechuudhaan. Milkaa'inni kan dhufu ofirratti hojjechuudhaan. Jireenya keenya kan jijjiiru ofirratti hojjechuudhaan. Kanaan yoo deemne kallattii akkasii yoo qabaanne keessi keenya kutannoo yoo qabaate maafan jijjiiramuu dadhabeen jechuudha onneedhaan kutannoodhaan yookaan jijjiiramni ni dhufa. Jijjiirama ofirratti miti jijjiirama of jijjiiruudhaan maatii keessan jijjiiruu ni dandeessu. Maatii keessan qofa osoo hin taane biyyatti jijjiiruu ni dandeessu. Addunyaa Afrikaa jijjiiruu ni dandeessu. Afrikaa jijjiiruudhaan addunyaa irratti beekamtii ni argattu. Kuni akkamitti dhufa namoota addunyaarraa baayoograafii namoota adda addaa dubbisaa namoota addunyaa irratti influencer yookaan fi dhiibbaa uuman isaan laaluudhaan baayoograafii isaanii dubbisuudhaan isaanirraa waan baay'ee baranna. Waan baay'ee akkamitti jireenya akkamii keessa akka darban ni beekna. Baayoograafii adda addaa dubbisuudhaan jireenya keenya fooyyessuu ni danda'ama. Garuu hamma haalli nuti keessa jirru haala sanii ni miti. Haala aadaa hojii yookaan aadaa milkoomuudhaaf kaka'umsa hin qabnu keessi keenya enthusiasm keessi keenya si'aayina hin qabu si'aayinni jiraachuu qaba. Si'aayinni immoo akkamitti dhufa kireetii ta'uudhaan nama maraata yes I can make it nan hojjedha naa ta'a nan danda'a wanti hin danda'amne hin jiru. Addunyaan namoonni xiqqoon addunyaa jijjiiraniiru ani maafan jijjiiruu dadhabe jechuudhaan ka'uudha. Tokko kan lammaffaa inner conflict akkuma dura siin jedhe inner conflict keessan jiraachuu qaba. Keessi keessaniin of loluu jechuun maafan kan hojjechuu dadhabe osoo hin gochuu danda'u maafan gochuu dadhabe jettanii ta'uuf gaafachuun barbaachisaadha. Haala saniidha jireenyaan jijjiiramu. Komfortiin zoonii yookaan qaxanaa mijaa'aa keessaa ba'uudhaan waan adda addaa jijjiiruun ni danda'ama. Kanaafuu milkaa'uun kan danda'amu jireenya keenya keessatti jalqaba dura of gaafachuudha sababa qabna waan ta'eef kaayyoo tokko malee dachee tana irratti hin dhumne waan ta'eef of gaafachuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een taanii oduu odeessaa yeroo kana taanii oduu odeessaa oduu miti kan addunyaa jijjiire hojiidha. Hojiitu addunyaa jijjiire oduudhaanii miti kan addunyaan jijjiiramuu dandeessu. Kanaaf irra deddeebineetu of gaafachuun barbaachisaadha. Maaf kaayyoon ani as dhufe kaayyoon koo maali? Kanaan boodadha jijjiiramni dhufuu kan danda'u sanirratti of gaafachuun barbaachisaadha. Kennaan koo maali? Kennaan koo maalidha? Maal hojjechuu hin danda'a? Maal yoon hojjedhe milkaa'a? Keessi koo maal jaalata? Yoo maal hojjedhedha keessi koo kan gammadu? Haala sanidha. Hojiin taane hojjechuudhaan keessa keessan toorcherii yookaan of dhiphisuu of dhibamsiisuun barbaachisu. Wanta jaalattan hojjedha. Milkoominni ni dhufa. Milkaa'uun ni danda'ama. Baay'ee salphaadha. Bakka think smart. Ka haala abshaala ta'een yaaduu irra deddeebiinii yaaduu keessi keenya maal barbaada maal yoo jedhan jijjiirama jechuudhaan jijjiirama yookaan milkaa'uun ni danda'ama. Milkoominni haala salphaadhaan kan dhufu. Cal jedhaniituma namoota wajjiniin duukaa bu'u miti. Akka namoota cal jedhanii namoota duuka bu'uudhaan jijjiiramni dhufuu hin danda'amu. Garuu baayoograafii namoota adda addaa
namoota fakkeenya nuu ta'uu danda'an isaan hordofuudhaan dubbisuudhaan jijjiiramuun ni dhufa. Jijjiiramuun ni danda'ama. Baay'ee salphaadha. Baay'ee harka keenya keessa jira hundumtuu. Maatii keenyatti harka qabna baay'een keenya. Baay'een keenya mootummaatti waakkanna. Addunyaa abaaraa oolla. Bakka waan hin taane keessa galleetidhaan nuti jiru. Kanaafuu jijjiiramni dhufuu kan danda'u jalqaba duraa nurraayi. Ani yoon jijjiirame qofadha namoota biraa jijjiiruu kan danda'an. Biyyattii jijjiiruu kan danda'an. Maatii koo jijjiiruu kan danda'u. Kanaaf jijjiirame eenyurraa ka'a nurraa ka'a. Inni jijjiirame jalqaba duraa nurraa ka'u milkoomina guddaadha jechaadha. Kanaaf waan sadan kana hin irraanfatina. Nama maraataa ta'a wanta jijjiiruu qabdaniif milkaa'uudhaaf maraataa ta'uudha. Lammaffaa keessa keessaniin inner conflict yookaan keessa keessanii of loluu of gaafachuu maaf hojjechuu dadhabe jechuudhaan. Sadaffaa qaxanaa mijaawaa ta'e keessaa bahu. Bakka an ulfaatu uncomforting zoonii keessa jiraachuu. Aduun isaa bahu, bokkaan isaa roobuu, rakkinni biraatti isaa dhufu obsaan, onneedhaan, kutannoodhaan milkaa'uun ni danda'ama. Guddaa galatooma.